Akkam jirtu hordoftoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jennaa. Har'a mata duree takka qabannee namoota qabannee dhiyaannee jirra. Mata dureen irraa har'a dubbannu Jaalbattee Urgeessaa wareegama qaalii yaadannoo fi deeggarsa maatii isaaf malu waan jedhurraa dubbanna. Ana waliin kan jiru isin hunduu kabeeytan tokko Profeesar Mahammad Hassanii. Profeesar Mahammad Hassanii ani beeksisuudhaan deemuu ni beeytan waan ta'eefi ammoo dhimma Jaalbattee Urgeessaa irratti dubbachuudhaaf dhufanii koree keessallee ni jiru. Dhimma isaan dhiyeessantu jira. Kalammeessoo Khalid Fadisooti. Khalidiin xiqqoo yoon beeksise egaa innis namuma Oromoo kana hawaasa keessa jiru, jaarmiyaa hawaasaa keessa jiru. Amma immoo koree deeggarsaa keessa jira. Koree deeggarsaa Jaalbattee Urgeessaa maatii qubsiisuuf sosocho'amaa jiru keessa jira. Innis nu faana jira jechuudha. Ani Milkeessaa Miidhagaati. Keessummoonni keenya Profeesar Mahammad Hassanii fi Khalid baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Galatoomii Dr. Milkeessaa. Galatoomii baga nagaan atiis dhufte. Ayyee ulfaadhaa nagaa ta'a. Egaa hordoftoota keenya mata duree Jaalbattee Urgeessaa wareegama qaalii yaadannoo fi deeggarsa maatii isaaf malu jedhu jalatti kutaa sadiitti qoonneetu irraa dubbanna. Galmi keenya waa'ee deeggarsa fi qubsiisuu maatii Jaalbattee ta'us inni guddaan garuu hooma waliigalaa kutaa sadan tokkotti baafnee irraa dubbanna. Kutaan jalqabaa eenyummaa Jaalbattee Urgeessaa irraa dubbanna. Eenyu isaan hooggansi kuni? Duubee seenaa isaanii irraa waan tokko gumaacha isaan godhan uummata Oromoof waan sana irraa dubbanna. San booda kaayoo ajjeechaa kana maaliif sirni kun Jaalbattee fi hooggansa Oromoo irratti xiyyeeffata waan jedhu, maaliif ajjeese sirni kun Jaalbattee waan jedhu xiqqoo sanas irraa dubbannee kutaa sadaffaan fi inni xumuraan deeggarsa maatii Jaalbattee qubsiisuuf godhamuu qabu irratti sosochiin amma jiru ni jira. San irratti dubbanna jechuudha. Haaluma kanaan gara kutaa tokkoffaatti ceenaa. Kutaa tokkoffaa kana keessatti eenyummaa Jaalbattee irraa dubbanna. Eenyummaa Jaalbattee kana yoo irraa dubbannu qophii barnoota isaaniin dubbanna. Muuxannoo qabsoo isaan taasisan fi akkasumas gootummaa isaaniillee hin kaafna ni yaadanna. Wareegama isaan kaffalan as jalatti dubbanna. Haaluma kanaan qophii barnootaa isaarraan xiqqoo dubbadhee gara Profeesar Mahammaditti ceesisa. Egaa namni hundi keenya akkuma beeknu Jaalbatteen kan dhalatan giddugala Oromiyaa magaalaa Maqiitti dhalatanii achumatti kutaa 1-12 illee baratanii haga yuunivarsiitii galanitti jechuudha. Dargaggeessa hooggansa abdii boruuti. San booda erga mana barnootaa kutaa 1-12 Maqiitti xumuranii booda digirii isaanii jalqabaa barachuu gara Baardaar Yuunivarsiitii deemanii. Baardaar Yuunivarsiitiitti barnoota isaanii digirii jalqabaa achi xumuranii qabxii olaanaadhaan erga eebbifamanii booda harka caalu barsiisummaa irratti bobba'anii turanii. Keessaa'uu magaalaa Finfinnee keessatti barsiisaa ta'anii kolleejota garaagaraa irra barsiisaa turanii. Namuu kan beeku gara muuxannoo fi gumaacha isaan qabsoo Oromoo keessa godhan booda irraa dubbanna. Haa ta'u barnoota digirii jalqabaa kanaanis hin dhaabne digirii jalqabaa kan biraallee barataniiru. Fayyaa irratti digirii jalqabaa kan biraa akka baratan ani hin beekaa. Maastersii Arsii Yuunivarsiitii irraa akka inni fudhate
baratee maastarsii akka inni digirii eebbifame, digirii lammaffaa akka inni qabuun hin beekaa. Haaluma qabsoo keessatti barnootaan sadarkaa guddaarra nama ga'ee sadarkaa digirii lammaffaa fixee ogummaa barsiisummaan baay'ee tajaajilaa akka ture kolleejii garaagaraa irratti muuxannoo qaba. Barnootaan nama qophaa'e jechuudha. Biyya hoogganuuf, Oromoo hoogganuuf murannoodhaan qophii barnootaallee nama qabu waan ta'eef waan kanarraa kaafna. Nama akkasiiti egaa namni nuyi dhabne nama ogummaa barsiisummaa keessa ture. Baay'ee egaa nama gaddisiisa wanni Oromootti dhufee. Waan barnootaa wal qabatee qophii inni qabu hagaagana ergan jedhe asumarratti waan biraas dabaltanii Profeesar Mahammad Hassan kabiraallee muuxannoo qabsoo isaan qaban irraas itti nu hidhaatanii waan gootummaa jaalbattees irraa dubbattanii gara Kaaliditti ceena. Amma gara keetti deebisee Profeesar Mahammad. Dr. Milkeessaa hedduu naa galatoome. Waan battee hedduu haasawuma keessa irraa hin bare. Kaalid irraa sirraa nama biraa booda inni gaafa qeyroo san gumaacha akka godhe bareetiin ture nama dhugumatti nama onnee namaa tuqee nama kaasuu danda'u, nama haasawa danda'u, nama bilchina qabu, nama dhugatti ummata keenya jaalatu, rakkoo ummata keenyaa jecha hedduu nama ifiifuu rakkatee akka hamatti rakkatee hidhamee tumamee cafaqamee irra guddaa kana waan ati hedduu waliin maltanii jecha haasawa keetirraa hin bare nama ajaa'ibaa ture. An cufarraahu waanin seenatti beeku gosa jilee ta dachirraa buqqaasanii dachirraa oofan keessaahuu gaafa qooqaa daam dhaaban namachirraa kaasan dura waan Joon Markaakas barreessirraa hin dura bare waan isaanirra gahe akka Joon Markaakas faan jaanitti developmentii haaraa Haile Sillaaseen kan eegale isaan dachirraa dhiibanii dhukkubaa fi lola mootummaatiin ummanni jilee 90% badan ja'a bara. Waan Joon Markaakas waggaa 40 dura barreesse keessatti gaafa saniin dura baree booda jaalbatteen miidiyaa Amaaraa gubbara miidiyaa afaan Amaaraatiin dubbatan keessa bahee laala hanqamta akka nama jaynaa nama sodaata kan qabne nama dhugarraa gamaa gamanan ta'uu hin qabne si garsiisu. Yogguu qooqaan dhaabamu ummanni jilee lafa tanarraa yaanu ja'anii sababa daamii sanitti yoggu takkatti namni 40,000 dhume je'ee ka dubbatu. Maal jechuu barbaadeet laal warri Finfinnee keessa jiru dura elektirisitiin kan gale Finfinneetti dhiiga uummata jileetiin harkatan jechuu bara obboleessa keenya. Kanallee namni tokko ka galata hin jiru bara. Garte developmentii jechuun even Profeesar Masfin Waldamaaram waa takka waan inni barreesse Geography of Ethiopia keessatti maal ja'a seeta guddinni biyyaa sacrifice nama hedduutiin ja'a. Sacrifice namni hedduu kun maal jechuu isaati ummata Oromoo jechuu bara keessaa ummata jilee garte ummata Karayyuu ummata jilee. Tanaa jecha inni nama soosaayitii san keessa bahee rakkoo isaaniitis ijoollummarraa kaasee baree sanillee dubbatee akka namni dhaga'u akka namni baru nama godhe nama kanaa kana dhabuun hedduu namatti dhagahamti.
obboleessa kiyya takkaa waan hin dubbatin beektaa ansheenaan takka tanarraa baane odoon inni ajjeefamin guyyaa 3 moo 4 dura karaa nama galgalaa ganama isa qunnamu namaas jiru maqaan dha'u Muhammadiin naa bilbilii je'ee dhaamsanat dhaame. Nin bilbilaa fi je'eetiin laal waan boru dhufaa iftaan dhufaan beekan ilmi namaan beeku hin beeynu an kararaan ture bakka takka dhaqeetiin ture yogguun deebi'een bilbilaa fi yogguu nagayaa yogguun suutatti qalbii guutuun itti dubbachuu danda'u je'ee yogguun deebi'u du'a isatti hin deebi'e ammallee hin gadda riilee odootti dubbadhe hedduun gadda maal godhan tanuma badii malee nama keenya ka ija qabu ka sammuu qabu ka ummata kaasuu danda'u mootummaan bilchiginnaa guyyaa dura dhufterraa kaaftee ummata keenya liidera dhabsiisuuf ittuma bobbahanii itti jiranii badii sana jiranii inni wareegama wasana hin qabne kafalee ummanni keenya kamma jiru ka ala jiru ka biyya keessaa jiru faamilii isaa dagachuu hin qaban jechuu barbaade. Ummanni tokko ummanni ka ummatatti yaadu nama isaanii jecha wareegame at least maqaan isaa akka jiraatu faamiliin isaa ilmaan isaa akka guddatan kana tajaajiluun I think dirqama seenaa dirqama mooraa kana naf fakkaatti battee wajji nama hedduu connection cimaa qabu obboleessi keenya Khalid Fadisoonas jira nama gizee hedduu isaa wajji haasawee inni itti dabru ja'a obboleessa keenya. Ayyee ulfaadhu Profeesar Muhammad Khalid. Yaa galatoomii Dr. Mkeessa Dr. Muhammad Maasha waan gaarii jette fayyaade ani huduuduba deebi'uudhaaf jaalbattee hojii ol barree gaafa sooressa jaarraa abbaa gadaa biyya galchidhu san namni cuftii nu baqatee namni tokko nu dhiyaachuu didee inni bilbila kiyya barbaadee bakkaan an jirutti na dhufee na qunname gizee san isaa waanuun rakkina guddaa ture jaarraa abbaa gadaa rakkina guddaa keessa dabarree suni gaaf tokko irratti haasofna waan nuti irra keessa dabarree gizee kana na bira dhufee abshir naat si bira jira qabeenya illee hin qabaanne humnaaf waan hin danda'u si biraan jira wajji awwaalla jee dhufee na bira dhaabbatee wajji haasofnee waan tokko nu gargaaraa ture achirraa jalqabneeti anaa fi jaalbatteen wal barre san booda gizee hidhaa tures hidhaarraa gizee bahees isa wajji qaceelloo wajji haasofuu ture jaalbatteen dhugaa ani qaceellootti hin beeka dhugaa qaceellootti hin beeka gizeen jiru sirri hidhatti hin beeka jiruu isaa waan inni keessa dabre gaafa inni maallaqa dhabee maallaqa baasaadhaan deemu gaafa dhabee bunnaan shaayii kaja'an uummata intelektuwaalotaa fi politishaanonni dhufanii bakka itti mari'atan san dhaquudhaaf gaafa inni baasaan deemuu isaa makiinaa gaafa noolii dhabeefaa gaafa maallaqa chitti dhaqufaa gaafa dhabeefaa jira. Rakkina guddaa san kan inni bakka san dhaqu uummanni keenya uummanni Itoophiyaa haqa Oromoo beekuu qabanii bakka san taa'eetiin kophaan kiyya falmachuun qabaa wanni kanarraa baqadhuuf hin jiru jeetii gizee cufanatti hima gizee achirraa bahe na bilbila. So nama dhugaan sin jedhanii umrii kiyya 1991 irraa jalqabeetiin qabsoo Oromoo kana keessaa fi waan deemu kana qacallootiin hubannoo qaba. Annama lakkaa'inaan jettu keessaa tokko jaalbattee jeenummaa isaa, murannoo isaa, ejjennoo isaa nama garangalle nama waan itti amaneef qabsoo lubbuu isaa dabarsee nama kannu ta'uu isaa an shaahida dhugaaraan ta'uuf danda'a qarabbiin argutti. Karaa biraatiin jaalbatteen gizee inni hidhamee tumanii achirraa hidhaarraa gizee baasan booda aboo maaliif biyyattirraa karaa tokkotti hin baane gizee jedheetiin gaafadhu eeysaan bahaa jee eeysaan dhaqaa jee bahee maaliin godhaa jee du'a ta'us kabajaa ta'us bakkaan itti jirutiin qabsaawee mirga uummata kiyyaa'anii nama gaara seenee miti nama qawweedhaan loluu miti nama nagayaa nama poolitikaadhaan mootummaa kana dorgomu kanumaafuu wanni nam biyyarraa ba'uuf hin jiru eenyuuf biyya dhiifnee deemna namuuti yoo biyyarraa ba'e eenyuuf biyya dhiifna ijoollee maal barsiifna hajuu dhugaa garaa nama nyaata takkaatu waa'ee ijoollee isaa ilmaan isaa dubbatee hin beeku
ani na gaafata akkamii jira warri ilmaan akkamii jira gaafa mana khiraa finfinnee keessatti kireessuuf didanii ati mootummaan sababa keetitti rakkina nuuf fida jaaniini gaafa mana keessaa ari'anii bakka itti galu dhabee awwa baadiyyeetti hin galee firraa ijoollee fuudheetiin baadiyyee galchafaa gaafa naan jeen qaba jaalbatteen dhugaa sinjaa nama dhugaa nama sirriidhaan qabsoo jaalatu nama Oromoo jaalatu nama sabasaa jaalatu nama Itoophiyaa sabaaf sablammii mirga isaaniitiif dhoo'isaa malee haqa isaaniitiif nama falmuu ture jeena akkanaa dhabuun beekaa akkanaa dhabuun hayyuu Oromoo dhabuun dhugaa akka nama Oromootti nama gachisiise hedduu ganna hedduu nama rifachiisa kanaafuu jaalbatteedhaaf waan isaaf malu dhugaa kabajaasaa eenyummaa isaa jeenummaa isaa qalbii Oromoo keessatti onnee Oromoo keessatti hanga nuti jirrutti inni irraanfatamu ijoollee isaanii maal jee gaaf tokko wanni inni naan jee kan yaadadhu bar jarri kuni waan na jala deddeemaa jira bakka nan deemutti gidan arku paatroolaan arkaa jee makiinaan arkaa huccuu siviiliyaan huccuu uffatanii na jala deemuu jiranii jee natti himuu ture gaafa inni hin duune duratti guyyaa 3 duratti kanaaf inni hojii haasofnee turre kanallee gaafa nuti goofandimii macaatu lamaa jaarree bakka Oromoon jirtutti wanna kana dubbadheetiin jira waan inni naan jee amaanaa inni naan jee sana so kanaafu jarri kun na jala deeman yoo tarabbii dhufte je yoo nin du'e ijoollee tiyya adaraa rabbitti isinitti dhiise nuun je kuni rabbiin harku haboruu anis rabbii biratti kan itti gaafatamuu qabu jechuudha so haqasaa kana nuti dhooysu nurra hin jiru nyaachuu nurra hin jiru Oromoon kana beekanii jaalbattee haqasaa du'ee jira namni haqasaa barbaadee hin jiru mootummaan haqasaa kana maali du'e akkamitti du'e jee warra isaa hubachiisee hin jiru ummanni Oromoo maal itti du'e hin beeku haadha akka isaatiif akka Haacaaluu Hundeessaa dhugaan siin ja'anii namoota akkasiisan Oromoon dhabuun callisanii taa'uun hedduu nama rifachiisa yoo lameen kana gaafa ajjeesanii callifnee teenye boru khabiraa itti dabalama hayyoonni Oromoo beekaan Oromoo jeeni Oromoo da'itti jirraa dhabama jechuudha kanaafuu jaalbattee dhugaa akkamitti isa dubbachuu hin danda'u at least amaanaa isaa ijoollee 5 lafa dhiisee deeme ijoollee amma takkarraa hanga amma 14 ijoollee lafa dhiisee kutee nama tokkotti illee hin dhiifne obboleessa kiyya haadhatii obboleettiitii amaanaa hin jenne ummata Oromoo amaanaa jedhe ummanni Oromoon nu faadha isin faadha ummata lafarra jiru sadi amaanaa warratti kannanne Oromootti kannate harmaafu amaanaa san bakka hanga yoo nurra jira jeetiin amanaa